hima haalli garii naman deema finda gatiin bikka jirtu imaammaddu gara guddinaatti yookiin hojjattu yookiin baradhu lameenirraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu yookiin hojjattu yookiin baradhu. Assalamu alaikum jarahin. Akkam jirtan nagaa fayyaa. Baga nagaan dhuftanii dhihaadha. Qophii kompiitaraan hawal barruu irraa waa'uma haardweerii fi saaftiweeriiti akkaataa isaan itti wal qunnamanii waliin haasa'an arraa sanumatti fufna bakka itti dhaabne irraa. YouTube fi Facebook irratti sagantaa kana hordofuu hin dagatina. Like, share fi subscribe godha. Akka qophiin tuni hawaasa keenya hunda bira geessee namuu tola qoodarraa fudhatu gargaaraa jechuu kana godhuun. Tolegaa boqonnaa lama fuula 16 dhaabne kalee arrammoo boqonnuma san fuula 17 laallaa jechuudha. Types of processors continued. Gosaaleen processoroota itti fufee jechuudha. Processorii gosa lama jennee single core processorii fi multi core processors kan jennuuni. Single core processor kan jennuun ammoo waanuma takka yeroo takkatti kan hojjetu. Multi core processoriin ammoo waan multiple stuff at the same time jennuun multitasking kan godhuu danda'u jechuudha. Kana jechuun gaafa fakkeenyaaf amma steppiin isaa multi core processoriin waan sadii yeroo takkatti kan hojjetu single core processoriin ammoo yeroo 5 irraa fudhata. Amma fakkeenyaaf yeroo takkatti open application open application qofa banaa jechuudha single core processoriin. Kun ammoo yeroo takka multi core processoriin ammoo open presentationis yeroo takkatti godheeti open applicationis yeroo takkatti siif baneeti ammallee open web browser step mataka keessatti. Kun ammoo step lammaffaa irratti open web browser. So yeroo takkatti waan takka hojjetaa jechuudha single core processoriin. Multi core processoriin ammoo yeroo takkatti waan lama hojjechuu danda'a processor lama waan qabu jechuudha. Fakkeenyaaf amma yeroo takkatti application banachuu browsera garagaraa banuu web page jechuun warra internet browsers godhu kan akka Firefox, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari gosa hedduu jira kan biraatis kanneen jechuun yeroo takkatti jara kana lachuu bakka takka banuu danda'a jechuudha. Open presentation application kan jiru amma presentation application kan akka amma ittiin hojjechuu jirru kanaa jechuudha. Microsoft PowerPoint kan akka amma ittiin hojjechuu jirru kun. Ammallee check email fi display web page yeroo takkatti godha. Sadaffaratti enter information in the presentation. Multi core processoriin kun egaa waan 5 hoggu 3tti hojjete. Kun ammoo waan 5 hoggu 5tti hojjete jechuudha. Agartee akkatti kun amma multi core processoriin yeroo seefsii godha jechuudha. Ammallee yeroo takkatti waa hedduu bakka takkatti babbanachuu akka dandeessuu si gargaaraa kan jenne suni fakkeenyi isaa kana gaa. Tiyaanu dabarraa memorii dhalaala. Memoriin gaa gosa lamaatu jira jenne. The CPU, operating systems and applications use memory chips inside the system unit to store data and instructions. CPU, operating system fi application garagaraa qajeelfamaa fi galmeelee adda addaa ol erguuf meemoriitti fayyadamaa jechuudha. Tolega, a computer has two types of memory, volatile and non-volatile. RAM is volatile memory that loses its contents when you turn off the computer. Kana jechuudha computerri memory gosa lama qaba, volatile fi non-volatile tan jaaniin tana. RAM jechuudha RAM. Memoriin tuniga qajeelfama yookiin galmeelee itti hojjechaa jirtu san yeroo qofaaf tan yaadattu jechuudha. Yeroo computerri dhaame walumaa galatti information san ni irraanfatti jecha. ROM tan jennuun tun ammoo ROM tuni non-volatile memory dha jechuudha. Sababni isiitis ROM is non-volatile memory because it is permanent. It does not lose its contents when you turn off the computer. Kana jechuun RAMin tuni ammoo non-volatile jaaniin sababa qajeelfama yookiin ammoo dhaamsa dabarsuu qabdu san hin daganneef permanent yookiin ammoo ol keeysii jechuudha.
yogguu kompiitarii dhaame information san hundaa'u hin irraanfattu akka RAM sanitti. Gaarii gaamee har'a internet properties kan jiru kana ilaalla. Internet properties kana akkamitti eessaan argadhe? Akkuma aadaa teenyaa control panel keessa dheeneeti argachuu dandeenyaa jechuudha. Network and internet kan jiru kanarra qulqullinaa change internet homepage kan jiru kanarra yoo qulqulche internet properties kanaatu banama. As jalatti general kan jiru kanaatu jira. Fakkeenyaaf amma internetiin yogguun browser tokko banadhe internet explorer yoon bane fakkeenyaaf microsoft.com kan jiru kanaatu banama. Kanas keessatti jijjiiruu hin danda'a. Yoon barbaade maaliin godhuu danda'a kana google.com itti jijjiirachuu hin danda'a jechuudha. Google.com godheetiin apply jaan. Yoon barbaade immoo use default yoon jeen Microsoft sanina deebisaa jechuudha. Asirraa waa hedduu godhuu dandeenya. Fakkeenyaaf delete yoo jetteen delete browser history kan jiru siif bana. Browser history kana keessatti waan ati sarfi gooti websaayitii gubbaa deemtee ilaalte hundaa'u sirraa haqaa jechuudha. Delete jettaanii ni kuchisa. History, temporary internet files and web files, cookies and web data, history, download history, forward data, password, tracking, protection, ActiveX jara kana hunda haquu barbaadde delete jettaan. Ammallee security kan jiru kanarra qulqulluu security kana amma kiyya kun high levelitti sattahee jira jechuudha. High levelii kana yoo edit godhuu barbaadde custom level jettaanii custom levelii kana keessaa kan barbaaddu enable fi disable godhuu dandeessa as keessatti. Enable fi disable godhuu dandeessa jechuudha. Defaultiin amma high irra jira miti. Reset yoo jetteen are you sure you want to reset jaa yes jettaanii apply jettaan. Enable ta'ee amma kun gray out ta'ee jira. So amma kuni restricted sites kan jiru kana. Internet kan jiru kanarra yoo goote immoo kunillee nama high level irra jira. Yoo feete kana medium levelitti medium high fi medium itu jira jechuudha. Kan feete irratti sat godhachuu dandeessa. Yooniif immoo websaayitiileen ati akka kompiitara kana keessa hin seenne barbaadu yoo jiraate restricted godhuu dandeessa jechuudha. Trusted sites kan jiru irra dhufta websaayitiin ati amantu yooniif akka yoo itti dabalachuu barbaadde site kan jiru kanarra dhooyteeti bifa kanaan keessa katabdaa jechuudha. Google.com yoo jette fakkeenyaaf add jettaanii itti si fidaa jecha. Yooniif kana specifically akka internet keetii wajji wal qunnamne yookiin immoo akka accessii kompiitara keetiin seenne barbaaddees bifuma kanaan itti dabalachuu dandeessa jechuudha. Akkasumatti privacy kan jirutu jira. Privacy kan jiru kana site kan jiru kana dhooyteeti add address jettaan. You can specify which websites are always or never allowed to use cookies regardless of their privacy policy. So website'ilee akka guutumattu warra cookie jennu kanatti hin fayyadamne barbaadde yoo jiraate keessa katabdeetuma black jettaan website'ileen san totally black ta'anii jecha. Waa hedduutu garanaan godhamuu danda'ama amma afaan garuu ilaalle nuuf ga'e kunis. Tole arraaf kanumaan goolabna yoo rabbi je torbaan dhufu qophii kompiitaraan haa wal barruu biraatiin hamma walitti deebinu nagayaan nuuf jiraadha. Nagayetti. Gatiin deekka jirtu imaamaddu gara guddinaatti yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu yookiin hojjadhu yookiin baradhu.